Viidiyoo kana tokkoon keessa hin dabartina. Waan baay'ee nama gaddisiisu, waan tajaajilaarraa hin eegamne kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa jechuudha. Shaaworii galii yeroo shaaworii galtuun amma ga'u sitti argisiisa jedhaan. Karaa kam tajaajila? Karaa zuumii tajaajila. Obboleettiin garuu sagalee isaa hunda waraabbattee obbira keessee gara kiyyatti argite. Mee yeroo obboleettiin kun himattu kana ilaallee walitti deebina. Egaa obboloota nama kana namni wallaaltan tokkollee hin jirtan jechuudha. Nama baay'eetu beeka. Akkasumas immoo beekamtii garaagaraa argachuudhaaf jecha hojii waaqayyoo inni hojjetu. Innaa guyyaa tokko barreeffama wayii barreessee fi macaafa qulqullaa'aa ergee fi isin jaalladha naan jedhe jechuudha. Innaan anillee isinin jaalladha gooftaa keessatti jedhee deebisee fi anis caaqaa keessatti hin jenne jedhee achumaanii galgala lafaa wayii naa bilbile waan inni naan jedhu dhugaa dubbachuu fi ani danda'ee hin dubbadhu. Isumaaf inni isa waan inni narratti ergummoo otoo argitanii warri biyya lafaa waan namatti hin erginedha jechuudha. Egaa waaqayyoon waa gari. Yeroo inni jana obboleettii kana jecha hin taane jecha tajaajilaarraa jecha raajiirraa hin eegamne jechuudha. Warra onlaayinii iimoo fi zuumiirraa of eeggadhaan jedha yeroo hunda. Mee viidiyoon yeroo inni halkan ciisee jana ilaalee itti deebine. Gaafa si arguddoo keetti hin galcha jalqaba. Gaafa achi maaliif isa sana daabboo kee godhanii waan si balleessaniiru waan ta'eef tarii iddoo kee namni hin goone deeman yaada. Galgala lafaa wayii naa bilbile waan inni naan jedhu dhugaa dubbachuu fi ani danda'ee hin dubbadhu. Isumaaf inni isa. Kan koo guddaadha akkasumatti sitti gala. Isin maal lafaatti jirtu? Dhufaatiin baay'ee ulfaataa miti bar rakkoo guddaani. Yoo dhufan hin baataadha amma yoo dhufan isi baasuu si gadhiisu. Yeroo inni zuumii gubbaarratti shamarran walitti qabee jidduu taa'ee tajaajilu immoo viidiyoo kana ilaalee walitti deebina. Ammas jechuudha. Wal bukkee qabaati ilaala. Warraa hubattu, warraa barattu shamarran biyyan ba'a. Biyyi keenya akkas ta'e, carraan keenya kana ta'e, hireen keenya akkas ta'e, nu hin kufne, dagatamne, waa baay'ee dubbataa jechuudha ilmoon namaa. Callisuu hin danda'u jechuudha. Waaqayyo lakkoofsa 9 boosii mata duree dhumti isaa namni cubbuu ofii isaatii hojjeteef akka du'u dubbachuu isaadha. Kanaan dura yoo saba kanatti cubbuu isaanii itti beeksisuudha yoo baatte dhiiga saba kanaa harka kee keessaan barbaada kan jedhutu ture. Akka Yesuus fayyisaa akka ta'e, dhugaa akka ta'e, jireenya akka ta'e, cubbuu hojjechuu akka dhiisanii waa'ee cubbuu isaanii itti himuudha yoo baatte gaarii miti. Yoo shakkite bar viidiyoo yeroo shaaworii galtu natti misiin jedheera. Tarii yoo shakkite. Yoo kan shakkitu taanaanii innaalta manni gahu achitti gaggabda. Hundumtuu adiidhaan dhibee kan bara kana kan saala bakka eega dormaamaaf jana jana. Sirraan galcha. Samma sirraan galcha hin shakkin. Kanaa mana dhibba. Yoo na dhawwatte malee si arguun koonaaf. Georgi sirraa gala. Situ dirqama shaaworii galuu qaba. Situ ka dubartiidha miti ka. Situ rooyyee qaba. Maaliin godhe?
Ani godhe jaartii ko taaddoo ko. Taaddoo ko. Ani manaa ko. Itti galchu. Taddiyee. Ani sanyiidhaa haadha manaa tokkoof ijoollee laman qaba. Himannaan obboloonni koo himatanii hunduma isaaf dogoggora kiyyaa kanaaf dhiifama gaafachuun dhufe. Hundumtu raajidhaan dhibee kan bara kana. Kan saala bakka kan dormaamaaf jana jana. Isaa cubbuun doree silaamiidha mana mana. Eessan garaan namaa ergaa dhugaatu amana. Guyyuma guyyaatti amala arama bafta. Dubbii kalee gattee arraa gootee kafta. Qalbiin diddiirra jettee soofte afaan wamta. Yoo achi gabbaatee tokko dhoofte lafaan dhoofta. Nagaami baranaa lakkii balaa wayii toofta. Dubbii hundeen qabnee qabdee oolii gammaa oofta. Kaleessa nagaadhaa irra oomaa sisinnoofta. Bakkanuu dandeessee cubbuun namaa dura sinkeessa. Dhugumaan kun tajaajilaadha. Dhugumaa kun ijoollee biyyambaa tajaajiluudhaaf dhaqe. Kana dura maxxanseen ture paartiidhaan. Waasaappii yookaan karaa zuumii ijoollee maallaqa harkaa guuree ijoolleen himata dhiyeessaa turan. Kuni raajummaadhaaf dhaqe yookaan tiksiidhaaf dhaqe otoo hin taane xibsii nyaatee erga quufee afaan baalageedhaan shamarran janajjanaa jechuudha. Afaan guyyaa tokko waaqayyoon tajaajilee tiksii dubbiseen har'a garuu afaan baalageedhaan obboleetti kana dubbisaa jira jechuudha. Maa janajjan tan jennu janajjanaan akkuma jirutti ta'ee haa ta'u. Har'amni kun karaa oonlaayinii akkamittiin janajjanama. Akkamitti nama afaan nama waaqayyoo keessaa baaku. Sagalee obboleettii beekaa biraa hafe. Meemee kan obboleettii hon jedhina. Sirriin ta'u kanaaf sagaleen obboleettii biraa hafe. Yeroo ishiin marti deebistuuf. Waan baay'ee nama gaddisiisu keessaa raajonni oonlaayiniidhaan shamarran biyyan baatti ergamanii dhaqan isaan kun tiksiidhaaf otoo hin taane xibsii nyaachuudhaafi erga xibsii nyaatanii immoo isin nyaachuudhaafi kana isiniin jedhuuf waa malee miti jechuudha. Gaafati shaaworii seentee qullaa kee waraabdee gadhiistu isatti ergitu boru ittiin maallaqa sirraa fudhataa jechuudha. Yookaan maallaqa naa ergi yookaan qullaa kee kana gadi sii baasaa jedhee ittiin doorsuudhaafi innis kan isaa argisiisuuf qophii ta'ee jira. Ishiin illee akka ergituuf isaaf kadhachaa jira jechuudha shaaworii seenee jechuusa. Karaa jifuu karaa waaqayyo uume dhiisee karaa biraa. Otoo wal argine karaa biraa isa kana maqaan nama viidiyoo irratti dhaggeeffattaniittu. Ammam nama gaddisiisa. Maqaa waaqayyoo ammam xureessitu sin. Maqaa waaqayyoo maaliif bada? Manni amantaa kun mana amantaa bakka hin buutan. Wangeela keenyas bakka hin buutan. Saba waaqayyoos bakka hin buutan. Isaan kun qilleensa gubbaarradha. Garuu maqaa amantaa isa biyya lafaa isa seerriif kaawunsiliin beektu maaliif nu jalaa balleessitu maaliif maqaa xureessitu? Abbootiin amantaa waldaa kiristaanaa Itoophiyaa keessa jirtan ijoollee oonlaayinii irratti yaatee afaan baalagee fi shamarran biyyan barraa maallaqa sassaabbattu irratti nuu qabsaa'a. Gadi jabeessaatti nuu qabsaa'a. Bakka huma iyyina maqaan amantaa keenyaa badaa jira. Huma iyyina shamarran keenya nyaatamaa jirti lubbuun ishii darbaa jira jechuudha. Akkamitti jechi kun tajaajilaa kana keessaa ba'a. Kaleessa shamarran gidduu taa'ee karaa zuumii tajaajilaa ture. Erga tajaajilee xumuree immoo bakka ciisaatti immoo tajaajila biraa affeera. Seexanni siyaa affeeltu sammuu kee waan hin jedhuun qabu kan biraa. Sammuutti deebii sammuutti siyaa deebisu waaqayyo. Sheer godhaa bakka hundumaa qaqqabsiisaa kana caalamaan dubbadha. Inni alaa dhufuus wangeelaan qabatee malee nu gowwoomsa.